Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo. Nageenyi badhaadha. Egaa bakkuma jirtanitti salaamataan koo kan onnee irraa burqee isin haa qaqqabu jechaati. Walaloo xiqqoo akkasiin qabattee dhufeen jira. Amma dhuma sagantaa kiyyaan wajjin turan affeerraa fuuti nu hordofaa. Oromiyaan biyya wirtuu sirna gadaa haadha goota kumaa hundee dimokiraasii qabattuu hundumaa jiituu boonaaf gannaa dachee walabummaa sirraa dhagahamaa sagaleen tokkummaa ilmaan kee si tiksu kufanii siif ka'u alagaan nyaatamuun kee amma si haa ga'u ilmaan kee wal yaamu hunduu wal dhagahu sirrattis kufanii sumaaf dhangala'u. Oromiyaan biyya qabeenya warra gootaa haadha goota lakkuu galmeen kee abjootaa goota hedduu horte ilmaan keetiin moota abshir Oromiyaa dachee badhaasa hayyoota halkanii fi guyyaa ilmaan kee si eegu gamtaadhaan lolanii diina kee haleelu kaaba hanga kibbaa bahaa hanga dhihaa Oromiyaan biyya dhadhaaf dammaa biyya nadhiif daadii Oromiyaan biyya diinni ishee dhagahaa.